Ashama harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa rakkab jennaa oduu isinitti himna. Har'a Itoophiyaa keessatti filannoo marsaa torbaffaa adeemsifamaa ooleera. Filannoo marsaa torbaffaa Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf qophii taasifamaa tureen guyyaa har'aa jechuun waxabajjii 1 bara 2026 Itoophiyaa bakkoota adda addaatti gaggeeffameera. Haaluma kanaan dureewwan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi hooggantoonni mootummaa naannolee paartileen kaadhimamtoota filannichaa irratti hirmaatanii fi lammiileen biyyattii sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Filannoo marsaa torbaffaa Itoophiyaa keessatti barana adeemsifame kanatti kan durii caalaa paartileen siyaasaa seeraan galmaa'anii 42 ol filannoo irratti hirmaataniiru jedheera boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa. Isaan keessaa ABO'n baranaa hirmaannaa bal'aa taasisaa tureera. Akkasumas paartiin KFO kan durii caalaa hirmaannaa siyaasaa akka malee dhiphisee naannoo muraasa qofatti akka seeraan hin haqamneef dorgomaan jira naa beekaa jedheera. Oduma wal fakkaatuun boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa sababa rakkoo nageenya biyyattii keessatti mudataa jiruun buufata filannoo 443 ol akka hin banamne har'a ibseera. Boordichi itti dabaluun sababa rakkoo nageenyaa keessumaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru wal qabate buufataaleen filannoo 443 ol silaa har'a banamanii sagalee kennamuu kan qabu ture osoo hin banamiin hafuu isaanii beekseera. Oromiyaa fi naannoo Amaaraa buufata filannoo muraasatti sababa rakkoo nageenyaan filannoon adda citeeru jiras jedheera boordichi. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa adeemsi filannoo haga yoonaa jiru irratti ibsa miidiyaaleef kenneen buufataaleen filannoo gara 6,000 ol ta'an sababa adda addaan yeroo jedhameen hin banamne jedheera. Boordichi akka miidiyaaleef ibsatti kanneen keessaa buufataaleen filannoo 443 sababa rakkoo nageenyaan kan hin banamne ta'uu ibseera. Filannoon sun bilisaa fi amanamaa ta'uu taajjabdoonni buufata filannoo 39,000 ol ta'u keessatti argamanii filannoo kana taajjabuu isaanis boordichi ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa buufataalee filannoo muraasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaan adeemsi sagalee kennuu addaan citeeraa jedheera. Buufataalee filannoo akka Biilloo Noophaa, Makoo Saachii, Qarsaa fi Kutaa Barrii jedhaman keessatti erga sagaleen kennamuu jalqabee sababa rakkoo nageenyaan adeemsi filannoo adda citeera jedheera boordichi. Kana malees miseensi boordii filannoo tokko ganamarraa ka'ee mootorsaayikiliin haala jiru hordofaa turerraa balaa ga'een lubbuun isaa darbuu boordichi beeksiseera. Guyyaa har'aa akka Itoophiyaatti sagalee kennaa haa oolan malee keessumaa Oromiyaa keessatti bakkoota hedduutti waraanni bilisummaa Oromoon maqaa duula egeree Oromiyaa jedhuun guyyoota 2 dura dhorkaawwanii fi uggura sochii geejjibaa adda addaa irratti kaa'uu beeksiseera. Qaamoleen yeroo filannoo amma Itoophiyaan adeemsisaa jiru kanatti qaamni raawwatuuf sochii kamuu taasisu tarkaanfiin akka irratti fudhatamu naaf beekaas jedheera. Bu'uuruma kanaan kutaalee Oromiyaa garaa keessatti sochiin geejjibaa uggurri adda addaa akka jiru jiraattotarraa odeeffanneerra. Gaazexeessitoonni filannoo gabaasuuf socho'an dhorkamuu isaanii boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa hime. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa miidiyaalee boordichaan galmaa'anii filannoo gabaasaa turan naannolee muraasa keessatti hojii isaanii irraa akka dhorkaman beeksise. Kaleessa dilbata gaazexeessitoota muraasa qophii filannoo hordofuuf buufataalee filannootti yeroo socho'an hojjettoota filannoo fi humnoota nageenyaan dhorkamuu boordichi ibseera. Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa aanaa 7 keessatti namoonni taajjabdoota paartii badhaadhinaa bakka isaanii ibsan 2 ajajni qaama mootummaa olaanaa irraa aga kennamutti jechuun gaazexeessitoonni hojii isaanii irraa akka hojjenne dhorkamuu himeera. Hayyamni boodarraa akka kenname ta'us suuraa kaasuu fi viidiyoo waraabuun garuu akka hin eeyyamamnedha kan inni ibse. Kutaa magaalaa Yekkaa aanaa 6 keessatti buufata filannoo tokko irrattis humnoonni nageenyaa uggura wal fakkaataa raawwachuu isaanii Ethiopian Insider gabaaseera. Kutaa magaalaa Qirqos keessatti ammoo poolisoonni eegumsaa bobba'an gaazexeessitoonni ragaa eenyummaa boordii filannoo irraa argatan agarsiisan illee bakka sanatti gabaasa hojjechuu fi suuraa kaasuu dhorkamaniiru. Miidiyaan Ethiopian Insider jedhamu kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessattis rakkoo wal fakkaataan isa mudachuu beekseera. BBC dabalatee miidiyaaleen walaba biroos filannoo kana biyya keessaa gabaasuuf hayyama akka hin argannedha kan isaan himan. Boordiin filannoo
Itoophiyaa miidiyaaleen naannolee adda addaa keessatti gabaasuuf xalayaa qaama mootummaa dabalataa akka dhiyeeffatan gaafatamuu isaanii eeruun gaazexeessitoota hojii isaanii irraa dhorkuun dogoggora ta'uu isaa ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaan filannoo kana gabaasuuf miidiyaaleen 68 fi gaazexeessitoonni 1815 heeyyama kennuu ibseera. Oduu xumuraan Iraan diroonii Ameerikaan haleelte kuffisuu hordofee Ameerikaan bakkeewwan buufata waraanaa Iraan haleelaan jira naaf beekaa jetteetti. Mootummaan Ameerikaa Teheraanin diroonii waraanaa MQ-1 jedhamu qaama galaana idil addunyaa keessatti haleeltee kuffisteetti. Erga jedhamee booda dhuma torbanichaa keessa buufataalee waraanaa Iraan irratti tarkaanfii xiyyeeffannoo fudhachuu beekseera. Gama biraatiin Iraan buufata xiyyaaraa waraanaa Ameerikaa irratti tarkaanfii fi deebii fudhachuu ishee kan ibsite yoo ta'u, kunis marii waraana dhaabuu gaggeeffamaa jiru gidduutti walitti bu'iinsa haaraa hammaachaa dhufe agarsiisa. Akka ibsa ajaja giddugaleessa waraanaa Ameerikaatti CENTCOM irraa bahe yoo ta'etti, humnoonni Ameerikaa sirna ittisa qilleensaa Iraan buufata ajajaa fi to'annoo diroonii Iraan akkasumas diroonota lolaa lama irratti tarkaanfii fudhataniiru. Ibsa addaa CENTCOM baaseen tarkaanfiin kun buufataalee raadaarii fi to'annoo diroonii Gooruukii fi Odolaa jedhaman Qeeshim irratti kan xiyyeeffate ta'uu gocha kanaan tarkaanfii deebii gocha diinummaa Iraan jedhamuun ibsameera. Humni eegumsa warraaqsa Islaamummaa Iraan IRGS'n tarkaanfii fudhatame hordofuun buufata waraanaa Ameerikaa irratti tarkaanfii deebii madaaluu raawwachuusaa beeksiseera. Gabaastonni naannichaa akka agarsiisanitti yoo ta'e fi haleellaa sanaa wal qabatee sirni ittisaa misaayilii fi diroonii Kuweet keessatti hojii jalqabus ragaan miidhaa namaa fi qabeenyaa dabalatee hedduu madeesse kan gabaafame ammatti hin jiru. Walwaraansi kun torbeewwan hedduu fudhatee fi guraandhala 28 bara 2026 weerara Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin jalqabee hordofuun eebila keessa waliigaltee waraana dhaabuu laafaa dhufeen booda walitti bu'iinsi waraanaa Ameerikaa fi Teheraan jidduutti uumame isa dhiyoo ta'e akka malee uummata addunyaa biratti xiyyeeffannoo akka argatudha kan dhagahame. Eebila keessa waliigaltee waraana dhaabuu labsamee lola bal'aa dhaabsisus Waashingitenii fi Teheraan lamaanuu gocha waraanaa fi tarkaanfii deebii gabaasutti fufaniiru. Kunis carraaqqii lola sana dhaabuuf taasifamu dandeettii laafaa irra jiraachuu isaa mirkaneessa jedhu rogeeyyiin siyaasaa idil addunyaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabanne kanumaan goolabna waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.